irraa haasa'uu dhufe ammaan wanta siyaasaa wanta dhaabaa wanta maaliiti miti keenyarraa naasoo jiru dhufe waa'ee artii fi artistoota oromarraa naasoo dhufe jechuudha nagalcha waan ta'eef because I'm one of them sanii fi akka ummataatti immoo rakkoo teenyarraa naasoo dhufe rakkoon teenya maali waan jiru namni ilmi namaa hundi perfectii miti ni balleessa including hoggantoota keenyarraa jechuudha qabsoo hanga arraa deemaa dhufte tun hundinuu badii fi waan gaariif keessatti hammattee dhufte hayyoota warra barateellee jechuudha kan baratin dhiisi akkaataan jarri lamaa kun walqixa yaadan ni beeytanimi wanti educationiin support taatee haasoonni saniin dhufuu fi haasoonni akka nama haasawamus garaagarummaadha qabaa jechuudha kanaaf waa hedduuf keessaa qabata garuu gama artii kanatti oromoon artistoonni kun rakkoo akkam keessa dabare waan jiru amma laal if gaafachuu waan qabnurraa anamma akka artistitti illee nan fudhatina hanga booda akkasin na fudhadha amma nuti eetiin haasawaa nuti ummanni waa'ee artii oromootii fi artistoota oromoorraa maal beeyna hagam beeyna nuti uffannee bareennee yeroo isiniin haasoon yeroo viidiyoorraa utaallee maal jennu san qofa beeytan moo duuba keenya ni beeytan dhugaa dubbachuuf riyaalitii irraa dubbanna amma waan wallistoonni biraa jedhu waa ummataa laalchisee waa'ee qabsoo laalchisee maal laalchisee akka ummataatti isin immoo boodaas xiinxaladhaa waan feetan jedhu maaliif artistiin haa ummataati banaadha akka feetanii qeequ mirga qabdan sani mormuuf hin dhufne namas deeggaruun dhufne wallisaas deeggaruun dhufne takkaa wallisaa qeequuf hin dhufne if isinii wajjin if kaayetiin akka ummataatti wantoota if gaafachuu qabnu cimina keenyas dadhabina keenyas sanirratti mari'achuuf dhufe waan hedduu tokko waan hin argaa jiruuf dhage tokkoffaa hagam takka beeytan gubbarraa hamma jalatti hoggantoota irraas warra barate irraas kan baratanii irraas wanni warra artii galeefii fi kan galeefniif hunda hagam takka artistoota oromoo beeytan tokko dureef gaafachuu qabna bara waa faarsuufis qeequs dura lammaffaa artistiin oromoo kun maal keessa dabaree as ga'e hogguu namni interview irratti fi namoonni hubate tokko haasa'u san dhageessan moo did you really jala buutee researchii gootee artistoota wajjin haasa'itee yaada isaa hubattee ammaan namni na wajji taa'ee haasa'ee ni jira isineenuu adda fagoo jira saahibboonni kiyya hedduun jechuu wajjin taa'uu malee wajjin alas bahuu malee mee wanti ati keessa dabarte artii kana akkana itti hojjechaa turte waan kana si fidee fi yeroo hojjettu moo wantoota si qunnamaa turee fi akkamitti waan hojjettu kana hoo haala kamiin supportive gootee hojii kana hojjette jettanii namni na gaafattan ono as keessa warri jirtan saahibboonni koo ni jira namni biraa dunyaan biraa artistoonni biyya biraa immoo akka keenya waan jiru isaan immoo laaltanii jirtanii tokkoffaa isaan miidiyaa garaagararraas yeroo dhufan autobiography isaaniitis waan barreeffamu hunda keessatti guyyaa dhalatanirraa eegalee rakkoo mana isaanii keessarraa eegalee akkaataa karaa artiitti dhufanirraa eegalee waan isaan danqaa turerraa eegalee hundi achirra jira ummanni isaa achirra hubata namni waa barreessu waa beeku tokko seenaa artistoota oromootu ka barreesse jira tokkoffaa saniifuu hireen artistoota beekuun ummata keenyaaf rakkoodha jechuu sinii galee karaa biraatiin artistoota kana akkamitti ilaaltan waan jiruutu na cinqa yeroo baay'ee what is art artiin maali backgroundin artii maali artistiin kunoo gosa meeqa wallisaan tokko yeroo karaa wallee dhufu akkamitti dhufa maaliif dhufa tokko taalantii inni qabuutu isa fida tokko hoobii inni qabuutu isa fida wallisuu jala tokko biizinasaf dhufa haqabsoo galuus tokko rakkoo mana keessa jirtu naannoo keessa rakkuma gaafa dargii yeroo watidirinaa bar namni osoo dhaqanii manatti hin qabin fadhiin dhaquu ture hawaan nyaatu dhabee asitti rakkachuurra achuma keessa deemaa haaduu at least warri nu qaxaru acha keessatti nyaatallee taatu nuu fidaaji warra qabsoota naggaluu jira ka qawwee qabatee deemu hundi isin kaayoo ganamaatiif deemee jettanii yaaddanii
waan ju'ufaa tuna dhagaama beeytama maaliif jennaan reasonii qaba namni garuu kun hundi at some point yeroo takka ifa baati gaafa wanti san mul'atte hoo maa mormita dhiisi siin jechuu barbaadeeti like amma wanni jalqaba giseen dubbadhu waan takka dubbachuu rakkoo dhiisuu rakkoo yeroon isiniin jiru akkaataa itti lafa keenyu osoo beeynuti akka itti lafa isinii haayuu deemnu san namoota hedduu waan hubanne tokko karaa dallansuu karaa arrabaa karaa waan biraa deema garuu amma maalirra hangee beektu dhugaa walitti himnee wal barsiisaa yoo deemne tokko karaa itti deemnu irratti akka fuulleeffannu nu godha lammaffaa obsa kana akka waatti obsi nu baranna sadaffaa akka karaarraa mammeene waan hojjennu sanirraa attentionii keenya akkam facaane wal godhuufu nu gargaara let's talk about it haasoynu waan jo'uufin dubbachuu jiraa jechuudha ammoo waan maqaa dhoon feene tokko maqaa dhoo deemu wanni kun yeroo dheeraa na keessa jira garuu arra jecha caalaan jeerraa jecha lamaatu barreesseen ture reefu waan yeroo hedduu yaaduudha kun inni jeefi miti ana qofaa miti ammas artistoota Oromoo hanginiin beeku hundii fi kaniin hin beeynellee ogguu bakka takka waliin dhufnee ni haadhimmi hedduu ka hundi rakkoo lamaan san ni qabadaan rakkoon tokko wanti isin aarsu wanti isin hunda iyyisiisu emotional isin godhu hogguu artistiin tokko ijannoo biraa fudhatee waan sila Oromoof gaariidhama akkanan taane jedhurraa karaa isaa toletti yeroo gore wanti isin aarsu duraan dursee maaliif waan Oromoo ta'eef waan jaalattaniif irra guddaa immoo gaafa wallisaa ture san waan bu'aa buuseef kana haaduun qabnu faayidaa isaatis waan argineef Oromoo waan ta'eef waan jaalannuuf maaliif akkana godhaan malee wallisaa nafxanyaa kanu arrabsu warra siyaasaa isaanii kana hundatti nuti maaliif wallisaa isaaniitti saata warra diraamaa hojjetu wayitti dubbanna ma akkas jette jennee hin jennu nuun galchu ni beeyna diinummaa isaanii nuun fedhanii bu'aas nuun buufne keenya garuu waan bu'aa buuseef waan Oromoo ta'eef waan jaalannuuf karaa nuti yaannurraa hogguu gore kan nu aarsuuf kanaaf diina miti nuti walitti argite gaariidha san garuu nuti hoo warra jaalannu kana akkamitti qabaa turree waan jiruuf gaafadhaa ifaa gaafannu dhugaa yoo dubbanne yes aaruu mirga qabdan arrabsuu mirga qabdan qeequu mirga qabdan waan bu'aa isinii buusee tureef ni kaannaa dhugaa miti wallisaan kun amma bu'aan buusne gaafa san gaafa jaalattan hin buusne just reality duraan jechuudha gaafa qabsoosan sirbii isaa tokkichisan bu'aan buusne naman dammeessine qeerroon dammeessine amma laalina gaafa san duuba laala buusee jiraami dhugaadha san arras akka akkas ta'uu feenaa kanaami kana maarsu yoommoon tahin maaliif hin usne maaliif waan Oromoo garaa madeessa waan ageenistii keenya deemaa dubbataadha sunimmoo akka itti ilaalamu qaba namuu akka tokkoo miti isiniin jeen jira obsas haa ta'u yaadas haa ta'u haasawaas haa ta'u communication skillii fi akka itti waa dubbatanii fi waa osoo nama afaan hin baane hunda namni kun ogguu aarillee itti waa lafa kaayu haxinxaluu danda'u namni aaree waa hedduu jiru danda'a beekadha takka ammoo akka itti dubbatu hin beeku ta'a takka ammoo he doesn't care jalqabumaa waayuma kanaa biizinasa ta'a feemiif ta'a rakkoof ta'a uma fedheef ta'a hin beeknu nuti garuu kun hundi nu akkaataa nama saniitu murteessa isinii galee nuti immoo akki itti amma wal gaafachuu qabnu namoota jaalannu kana nama bu'aa nu buuse jennee yaannu kana gizee itti aarru in general artistoota Oromoo kana Oromoon akkamitti qabaa turee fi akkamitti qabaa jira maal godhaa turree fi waan joof gaafadhaan isin fakkeenyaaf CD Oromoon baasu tokko isinumti nama 3,000 as keessa jira
sakandii takkaafif gaafadhu CD Oromoon baase meeqa bitti? CD kiyya nama meeqa bitti? Nama meeqa bitti? Biyya dhangala'oo keessa saa ta'u konsertii biyya garagaraatti nama meeqa seena? Wallisaan Oromoo gizee biyya alaa dhufe nama meeqa seena? Nama meeqa jabaadhu ja'an? Ask yourself. Isinii galee wallisaan Oromoo anamma osoo deemtuun emotional ta'a. Maaliif nagubaa deemaa jechuudha. Ibsirreessuu qabna nu hundi jechuudha. Oromoon qabsoo karaa hedduun qabsooyti. Wallisaan Oromoodha jaanii wallistoonni garii yeroo isin aarse wallisaa Oromoo hunda walitti qabdanii warri asirraa arrabsaa jirtan hedduu jira. Waan ummanni joo waan namni joo akkamitti deebii kan itti warri jettanu jira. Deebisuun qaba isiniif kanin hojjedhu. Ummatuma nama arrabsu kanaafi hojjedha. Sirboota kiyya inumaatu warreen gurguddaa warreen hayyoota irra isintu dhaggeeffata. Isintu kilabatti taphata. Isintu mana keessatti telefoona keessaa qabaabar. Kanaafuu isinitti dubbachuun dirqama kun siyaasaa miti waan biraa miti. Is about artii Oromoo isinirratti depend taane isin qabna waan ta'eef akkaataan itti nu hubattan hogguu waa balleessinees akkaataa itti nu qeequu qabdanii fi maal nuti hoo maal gooneeti jarri kun give up godhaa jira jettanii yaaduudha qabdan. Yeroo ammaan tana warreen ifa bahee faayidaa garagaraatiif haa ta'u fedheefuu haa ta'u iddoo biraatti galee as deebi'ee immoo ajajaanis haa ta'u yoo dubbatuu baate immoo faayidaa saniin dhabaanis haa ta'u yookaan immoo waan argachuu silaa qabu hunda hin arganne waan jarri fedhu kana je'uun qaba je'ee tuma ka'ee haasoo haa ta'u hin beeku. Isinii galee sanii miti warra dirree beekanaa miti. Warreen isiniin argin ha wal beeyin ha as keessa probably nalaalaa jiru ha xarafarra jiru ha piroosesa eegale ha lafa kadhachuu jiru ha koondominiyeemillee kan namee fi namni hin argin ha isin ammallee sabboonaa jettaniin fa'a akka ta'uu dhabee kana hunda jala jiru jira. Ganaa namni 50 asirratti isinii ba'u ta'a. I'm telling you an kanatti na beekan. Wanni na beekaniif Oromoon hangi tokko nin dubbadha reality jiru in dho'isu I'll talk nin dubbadha saniin godhu jira ammallee. Haamari hannula jechuuf hin dhufee mire hedduudha. Immoo wanni isinii jechuu barbaade namni walirra oosa qaba. Namni kaan wallisaanis kaan kaayuuf kaan immoo dantaaf kaan immoo taalantiidhaaf kaan biiznesaaf dhufa jenne biiznesa kana keessa bar sirba qabsoo sirbuunis ni jirti. Biiznesa kana keessa sirba qabsoo sirbuun ni jirti. Kanama onnachiisee nama kaasu maaliif jennaan ummanni bal'aan qabsoorra waan jiruuf magaalaa baasaaf waan ta'eef garuu sirbi qabsoo dhugaan gaafa waan sila argatu san dhiisee lakkii qabsoon san hin xumuramne ummata kanaa wajji wanniin je'u san dhugaa ta'uu isaa jechuu hanga dhumatti gaafa deemu ni beeytaa jechuu addaan yoo hin deemne hoo siif galaa jechuu ni dhiiftaa jechuu tokko tokko immoo kanuma hiyyummaan rakkoon wanni meeqa isa cinqitee give up godhuu jira. Akkamitti godhaa ummanni keenya dhumaa jira. Ulfa garaa qabdu osoo ajjeesaa jiranii barattoota osoo ajjeesaa jiranii Oromoo saamaa osoo jiranii walirratti ilmaan namaa akkatti guyyatti meeqa fixaa osoo jiranii akkamitti akkana godhaa jettan. Haa ta'u namni isiniin jee bar walirra jabaa waraanni qabsoo Oromootiif du'aa ture hundinuu osoo qabsoon hin raawwatin bar hadeemee jira bar waraqaafaa galfatee naagahee dadhabe yaana gadhiisaa jee gaafataan gariin badee deemaami. So hundi tokkoo miti gaafa yeroon isaa geessee deeme Oromoon hedduudha. Wallisaan Oromoo hedduudha. Asirratti baatanii wal arrabsu wallisaa 2 fi 3 hunda walitti qabdanii arrabsu. Walleen Oromoo maal fidde? Wallisaan maal godhe?
Marree maal bilbilina walleen Oromoodha bu'aa guddaa fiddee jirti. Feetu fudhadhu, feetu dhiisi. Aktivistii duras, dhaaba kamuu duras, artistii ture. Gaafa afran qalloo artii eegalte qabsoon achi eegalte san dhaabni Oromoo hin hundooyne ture. Achi keessatti waa hedduu hojjechaa turan. Isaan keessaa nama hedduu wareegamaa ture. Mootummaan nafxanyaa jechuun haa wareegaa ture. Waa'ee Oromooti, Oromummaa maal gootanii, wambadee maal jechaa ka dura ajjeesaa ture artistoota Oromooti. Gaaf qabsoon gaaf fincilli biyya keessaa qeerroon eegaltee seegalee otoo artistoonni Oromoodhaa sirboota san hundaan cinaa hin dhaabbatin hamilee hin godhatu namni. Dhugaan jirtu kan sababni arra artistoota Oromoo jalatti illee hidhatanii maallaqa meeqaan bitaa jiraniif bu'aa sanii waan beekaniif. Dhugaama dhugaa miti. Kana amanuu qabdan jechuudha. Dubbiin artiidhaa salphaa miti. Wallisaan yeroo muuziqaa takka hojjetu rakkoon inni keessa deemu dhage. Istiidiyootti sirba tokko hojjechuuf meeqa akka baastu? Kilippii isaa hojjechuuf meeqa akka baastu? Uffata isaa meeqa akka baastu? Nama sirba sii kanurraa yadaloo sii kanurraa meeqa akka baastu? Beeytuu kana garuu kaameraadhaaf meeqa akka baastan beeytanii sirba tokko xumuramee sirba daqiiqaa 5 ka isin bilaashitti asirraa laaltan kan hojjechuudhaaf artistoonni kun waan nyaatan hin qaban yeroo san hojjetan. Amata tokko faarraa fixa tokkichaa fixee baasuuf jechuudha. Ni jaalattanii qabsoo waan ta'eef jecha qabsoo hidhannootiin adda laalamuu qabu wallisaan Oromoo hojii isaa irratti. Maaliif baasii kana hunda qaba? Qabsoon hidhannoo beela qabdi. Akkasumatti meeshaa barbaaddi. Meeshaa waraanaa barbaaddi. Uffata barbaaddi. Ilaa wareegama lubbuutti barbaaddi. Artistii keessaas kun afuranuu ni jira. Yeroo waan ummata kakaasaa taphate dhiyeesse ni hidhama ni ajjeefama. Ajjeefamaa hidhamaan turre ni kaaddanii. Yes. Beelaati sadaqaa kadhachaa hojjechaan turre wallisaan. Yes. Maallaqa baasii kana hunda baasaan turre ni feesisa. Duuba wanniin jechuu jiru yoo inni kana hojjetu ni jirra yoo jettanii hojii isaa irraa bittanii. Promootoroonni Oromoodhaa hedduu beeyna kan arra Ameerikaa, Awurooppaa, Kanadaa taa'ee wallisaa Habashaa promoot godhee baasaa jiru meeqan isaanii akka Oromoo ta'anii beeytanii? Oromoota warri nuti beeynu ka Torontoo jirus, ka DC jiranis, kan Jarman jirus. Jarri san wanta san hunda waan argatan gariin achitti hafee akka warra biyya alaa citizen biyya alaatti act godhaa uffataa waa'ee siyaasaatis waa'ee maaliitis yoo itti haasawwan dantaasaatiin jiruu isaa jira. Yoo rakkoo akka wallisaan Oromoo keessa jiru jiraate isaanis uummata isaanii ni gadanii bara. Garuu isaan hin ganne uummata isaanii waan barbaachisu uummata isaaniirraa waan argatanii. Keenya immoo artiin Oromoo artii kamurraa'u adda beekadha. Artistoota faranjiirraayis jara kanarraayis adda. Rakkoodha ka wallisu jiru qabsoodha ka dhiyeessaa jiru wallisaan Oromoodha. Huccuu uffatee utaallaan daansii isiniif fakkaata malee dhaggeeffadhaa dura waan godhu. Ni beeytan warri saniin hamilee argattanii boochan haatanii lafaa wal jaartanii haatan sirba Oromootiin jechuudha. Ni beeytan. Soo namni kun kanaas hojjate yoo bu'aan arganne konsertiis qopheeffatee yoo namni ittiin dhaye namni ala isa baasee hojjechiisu yoo hin jiraanne yoo hojii takka hojjete promoot yoo hin gooneef yoo YouTube irra kaayee jalaa hattanii keessan irra yoo kaayyattan kuma na godhaa turtan jechuudha. Yoommoo xiqqashoo qurrama isaa isinitti baafate yoo arrabaan itti deemtan who are you? Natti mi eenyuati ni qaxartee akkumaati qabsoo Oromootiif qabsoo itutti barinninis fedhiidhaan qabsaa ni bittee wallisaa Oromoo ni bittee ati yoo hin gargaarranne yoo hamilee ittiin goone siniimeetiin jira waan lamaan innitu waan biraa dhiisi waan biraa
Xinxaladhaa isin deebii feetan deebisaaf I don't care. Wanti lamaan tokko maali? Wallisaan Oromoo takka galateeffameen beeku jedhe. He's right. Galata gazeettan galatoomii maal jechuudha miti beekadha. As keessa waan hedduu jira. Jajjabeessuun galata if danda'e. Jabaadhu jechuun galata if danda'e. Warraa bitachuun galata if danda'e. Yoo balleesse gorsuun galata if danda'e. Yoo rakkate gargaaruun galata if danda'e. Yoo balleesses obsuuniif hin galata if danda'e. Isin takka jennaan arraba qofa bu'aan nuti arganne. Arraba qofa. Yoo klippii hojjenne sirba hojjennu waan akkanaa hojjette waan fokkotaa hojjette maarree hojjette naa kafalti ati. Biyaansee haa taatu abbaa fedhe eekon kun hundi haa ta'u biliyeenaan gurguratanii bara. Hogguu kana faranchiin waan nuti feenuun hojjenne production kana akka nuti feenutti produce hin goone. Nuti generation kun BT akkana feena we need this kind of quality kana feena jaani gizee qeeqan they have a right. Maalif jenna invest irra godha maallaqa isaaniiti. Atiyoo mirga maalii qabda na qeequuf na arrabsuuf hojii koo bocolee yoon sitti fide ni laaltee ofeete ni dhifta malee. Did you even buy one of my album in your entire life? Khan wantin ani hanga arraa hojjadhe amata 2004 irraa eegalee ama 16 takkaa waan gurguranne takkaa maallaqa isinirraan arganne hobbii muuziqaan jaaladhuuf ummata kiyya waanin jaaladhuuf xiiqiin itti seenee jechuudha sirba Oromoo modernize godhuudha irratti aadaa irrattis aadaan isaanii akkana isaan akkana Oromoo maar kanarratti halkanii fi guyyaa bakka lama hojii lama hojjedhaa sa'a 4 rafaa barachaa galgala hojjechaa ilmaan guddisaa hanga arraa even hanga ammaa hojjechuutti kan hin jiru. Obsi namaa garagaraa abboon isin joos tokko kana beekadhaa ama 16 gaafa nan dhufe wallistuu dubartii miti ta dhiiraatu hundi hin jiru. Ana Kadir Martu warri wal jala dhufe. Warri kun hundi jiru. Amata 4 moo 5 kana keessa dhufanii yeroo takka takkaas wanni amma obsaa fi gartee dandeettiin namaa garagaraa akki namni itti yaadu garagara jiru. Amma 3 walliftee galatan argannee jechuunis xiqqoon ulfaata. Warra amata 50 mollisee akka Ali Birraa faajjira. Akka Elamoo Ali jira hunoo as wajji jirra. Do you know Elamoo Ali amma goas jiru kana akkamitti akka jiru. Takkaa fuula nama duraan dhaabbanne. Takkaa osoo hiree qabu osoo gaafatan osoo yaamanii takkaa hin dheeyne. Imagine amata 4 miti amata 40 hawallise. Amata 16 hier warri amata 2 wallisees akkas jaa jechuudha. Garaagarummaa jira. Kana akka hubattaniif amma maal jechuu kiyya osoo hin taane kana hunda xiinxalaati. Wallistoota amma haraarra jiru kan agartanii. Gargaara. Hiyyummaan waan naman goone hin qabdu. Agartanii iftoo addaati. Online kanaan busy god leave the person alone. Waan harkaa qabdan irratti akka warreen biyya biraatti artistoota keessan kaan qabadhaa. Ani fi xiyyaa fi mita kaniin haasoo jiru. Alhamdulillah. Fedhu haa qabaadhu. Fedhu haa dhiisu. Akka qabsootti qabsoon anaaf akka addaatti ilaala waan biraati. Akka artiitti immoo kaayoo if dandeen qaba kanaafis. Fedhi, hoobii, jaalala. Sigalee waan kiyya. Rakkootiyya. Rakkoon arkuu. Ta neecharaa, ta biyyaa, ta maalii. Kana hunda artii jechuun is universal. It's everything achi keessa jira. Without art, addunyaan tunuu hin jiraatu. Mukni akkana sossookuun isa artiidha.
sanirraa haasa'uuf keessi yagguna cinqame dubbachuuf ibsachuuf gammaduuf kana hundaaf waanin godhuuf waanin harka duratti fookasiin godhu garuu an akkas ta'ee fi namu akkasii miti akka kiyyaas hedduu jira kana caalu jira akka amma warreen gurguddaa kan lubbuutti wareegame kana hundaa jira isaan irraas waa hedduu waanin baradheen qaba keessattuu isaan keessatti guddadhe waan ta'eef biyya alaatti nu hogoo banaarraa kaasee kan amma sossoo hin dandeenye kan isin quban qabne kan siree irra ciisee namni ficcaan jalaa fuudhu. Forget about me. Forget about everybody else. Wallistoota kan nu hogoo banaa. Did you see? Kanaafaa yaadanii wanni isin jiruuf warra hojjatee akka isin feetan ta'ee osoo takkaa kararraa maqinuu du'uuf sirarra ciisu. Maal tokko kan lammaffaa maal jee hoogganas haa ta'u beekas haa ta'u aktivistiis haa ta'u argitee wanni inni walitti qabe warreen gurguddaan kun yeroo itti haajaman malee irraa quban qabanii takkaa yeroo itti haajaman qofatti bilbilanii. That's true too. Bal iseellee yoon hin dubbanne dhugaadha. Namni nama jajjabeessu fedha namni walirra waan namni mooraala yoon kannineef waa takka hojjechuu hin feene hin dandeenye jira. Hay amanuu qabdan kana bar namni walirra jabaa walirra laafaa namni defee qaamileen dura cabxu kamaatu jira. Wal jabeessuu qabnaa. Ay inni hoogganaa inni warra inni hoogganaa inni aktivistiidha maaliif wanni jaamitu hundinuu hoogganaa. Hanga qabsoo sirriitti oofaa jirtu wallisaanis ciccimaan aktivistoonnis waliin hojjetaa jiran yeroo isaan kana hojjetan artistiin asiin support godhee hojii isaanii yeroo falmaa isaanii gaggeessaa jechuudha. Kana garuu gaafa qabsoon Oromoo xumurtee an akka kiyyatti hin beekadha ka jarjaree kana dubbate humaa haa dubbatu an kana hunda arraa miti gaafa bilisoomne gaafa waan feenu arganne barreeffachaa kaayyannaa bara ni dubbadha an ni dubbadha amman dubbadha qabxiin lameen tun garuu qabxii cimtuudha. Hogguu nu barbaadan qofa bilbilan jechuun heloo akkam fayyaa jechuudha miti akka harreefu jeetti galateeffachuu waa hedduu akka if keessaa qabdutti heloo fayyaa jechuu miti bilbilanii waan hedduu qabaa isin finimsamu. Amma miti garuu xiqqashoo haa ta'u haa bilchaatu qabxiilee hedduu waan hin qabu finisniim kan walumaa galatti nuti warri hojjetu jiru warri asii rakkachuu jiru hedduudha haa hojjechuu jirus haa rakkoo keessa jirus rakkuma san keessa akka hojjechuu jirus hojii kanarratti garuu wanniin isiniin jechuu barbaade namni kun akka abdiin kutanne support godha akka gartee waan qabnu hidhannoo qabnus haa jabeeffannu warra hidhatee qabsoo tan galmaan ga'uu dandeessu hedduu qabna haa gargaaru jennutti warra afaaniin muuziqaan fideemmoo dhawus jechuu diina dha'uu barsanis haa hidhachiifnu jechuu hidhachiisuun maal wannuma inni fide kana bakka itti godhiif kana gisee fuudhe waan sanirra jabaa ammaas qabee fida. Yoo kanan qabaanne wama hojjetu sanuu dhabeeti karaa namni itti yaame hunda oofa. Liistii torbaan kana wallistoota tokkoo lamaan tokkootu walitti haasee iddoo biraatti jaraan haasee wallistoota liistii walitti qabaa fidaa jaaniin. Wallistoota kam naayit kilabiirra warra hojjechaa turan. Amma sababa koronaatiin waan walleen achirraa galgala hojjettan dhaabbattee fi hojii waan hin jirreef mootummaan bajata isinii baasuu fedha. Fidaa ja'anii wallistoota kana liistii isaanii qabii fidii je'eeti namni tokko na biratti nama tokko bilbila. Isinii galee namni kun waswaasee jechuudha. Nin seenamoo eenyufaan fida na hayyamanii ni fudhannaa ni dhiifna
pointii xiyya gartanii waan inni irraa isinii mujjiru rakkoo irraa kan ka'e numa laala dhiisiin jeen waan iddoo waan jenne aan amma asirratti naasa'u walumaa galatti karaa kanaan dhufee wallistoonni isin amantan faan waan kana faa waswaasuu fi hojjechuutti jiran Oromoo jibbanii miti qabsoo Oromoo jibbanii miti harka kannaa jira rakkoo cimaa qaban yeroo ammaan tana gandarra deemaa bulaa jiran hanga yoom akkana jiraannaa hojii akkamii hojjannaa uummata leeyna walleen Oromoo addan cinnee bara onlaayinii kanarra dalageetuma isinii baasan numa laaltan arraba malee isinii sappoorti godhuun ammaan kana ta dabarte rabbiin guyyaa tokko walitti qabee adeemsu rabbi rakkoo nama hunda rakkoo keessaa baasu garuu warra jiru qabadhaa Oromoo warra jiru qabadhaa gargaaraa artistoota keessa nama akkami jiraata namni qabsoo jiranii bara qabsoo jiranii qabsoon tuni waa malee gadi hin geeffamtu maallaqa ergaaf isiniin jechuutti hin jiru waan isiniif fidan kana gargaaraati koronaan kunis hogguu bahee promote godhaa biyya alaarra faa oofaati koonsartii faa hojjetanii nama 4 nama 5 warri alaa koonsartii baatanis fedhu hojiinsaa inninis feemasa tahee dhiisee miti gabbahaati just support yoo sirba laaluun feene yeroon qabaanne hulaarra dhaqaatti keessa sanbitadhaa deebi'aa gala jabeessa qabsoon karaa hundaan deemuudha qabdi ammaan tan ni barbaachisa aartiin ni barbaachisa isinii galee nama fitti kofalchiisuu hin qabnu wal hubachuu barbaachisa waliif obsuu barbaachisa nama qeequu qofa osoo hin taane irdina keenya beekuudha qabnaa ani Oromoo fi dhimma Oromoo du'aa jirtu rakkoo Oromoo irratti xiyyeeffadhee waan hojjedhuuf yoon hiree harkadhe dhaaba siyaasaa waa Oromoof godhu tokko kaampeenii isaa qabaatu sagantaa walitti isaa qabaatu hiree nama duratti bahuu qabaannaan keessa dhaamsa dabarfadha isinii galee waan Oromoo hojjetaa argina dhaqeen godha gama kiyyaan kophaa waan hojjetu bakka waa'een Oromoo jirtu hunda involve godhee hojjedha kana waan ta'eef ani hoggana miti maalii miti waa takka miti kanaafii dubbadha warreen immoo specifically bakka takka irra taa'ee waa hogganuus maalis haa ta'u akka ammaan dubbadhu kanatti hin dubbatu waan rakkoo hedduudhaaf jechuudha an ummata waan hin ta'eef hojiin kiyyaas waan ummataa waan ta'eef wanni artistootaa kun immoo waan hedduu na dhagaamu waan amata 16 keessa kute waan ta'eef rakkoolee akka anis ta'e warreen nuna duraa sunis dabarsan san ijoollee tanarra waan jiruuf waan dhufaa jiruuf waan isaan keessa jira waan hin arkeef akka gargaartaniin fedhaa jechuudha hojuma isaanii tanaan akka gargaartaniif akka bikka hunda geessitanii promote gootanii hojii isaanii hojjetaniif waan san argataniin deebi'anii waa produce godhan bakka rafan argatan namni bar waa akkamitti dalaga namni hojii waa takka malee hay Oromoon bilisoomuu qabdi obsuu qabdi yes obsuu qabda garuu akkami hojjeta waan isiniif fide san gaariidha kana ni feena si jaalanna we support you jettanii waan saayoo hin gargaare kanaatu warra kutee miti amma kaniin dubbatu warra jiru akka gargaartan kaniin fedhu kana jechuuf hin dhufe gabaabumatti namoota waa galuuf hedduu tokkoof waa ni gala je'een yaada please naman arrabsina namni kun arrabaan miti ka diriiru gorsa yoo isin arrabsinti illee yoo jalaa calliftan niituma weakness isaa dadhabina isaa bar sunuu bar arrabaa barra yoo isinii gale ilmaarree akkana osoo hin taane hamileen akka nama cabxee itti dhagahamee namni kun deebu godhuu namni ni danda'a addunyaan kamuu akkasitti jirti waan ta'eef rakkoo wallistoota qofaatu beeka kanaaf karaa biraatiin akka isinitti hin dhagahamne namni bakka hedduu seena namni hattummaafis basaastummaafis rakkoorraahis waraanallee seena hidha sinii galee ani qawwee fannifadhee qofaaf akkamiin na kaadde naan je'uu hin dandeessu riizina parpasiin qabaa mala
takka nama asii basaasee achinne erge mal special ijoollee hedduu takka taasii dirree qabsootti ergaa turan nama ergaa ture kan nuti falmaa turre ka walitti illee nu buusee waa takka jechaa turre asuma Finfinnee tana kan isaanii beeytan namni san ijoollee hedduu achitti ergee taachii dhuftus asitti ajjeesisaa ture dhugaadha kun warreen akkasiifaa qabsoo gane jettanii mataa dhukkubsitanii sababa namoota akkasiitiin ammas Oromoo wallistoota hunda walitti waan hin je'ina ilmi akkana akkamitti akkana ta'e intalti Elamoo Qilxuu akkamitti akkana taate intalti Jaarraa Abbaa Gadaa akkamitti akkana taate ilmi Taaddasaa Birruu akkamitti akkana ta'e ilmi Abbishee Garbaa akkamitti akkana jechuun dandeessan murannoon tiyyaa fi kaayyoon tiyyaa fi qabsoon ani deemuu fi wareegamni ani if kennu fi tan Elamoo Qilxuu takkaa miti inni goota jechuu miti gantuu ta'uu mala bara maaliif isaanii nama badhaasa nama shanan tokkoon immoo maaliif hunda waliin qabdu naannoo takkarraas haa ta'u ganda tokkorraas haa ta'u fookas godhaa namuma sanii fi namoota wal jaarisan wantoota akkasirraa faa hedduuf qusadhaa wanti nama diigummaa wanti diinni karaa itti barbaadu ittiin nama diiguu danda'u waa'ee gantummaa kan waa'ee amantaallee hafii jira wanti guddaan namatti tolu wanti amantaa amma amantaa waliin nama buusuun galata sheekootii fi galata qeesota Oromoo dabre falmaa isaan gaggeessan agartanii amma haga ramadaanaa wajjin soomananii ga'ee jira abbaan fedhe amantii islaamaa kiristaanaa waaqeffataatii fi pheenxeedhaan Oromoo walitti buusu hin jiru hanga masgiidaa fi charchiin gubattu san hunda kiristaanni tokko islaamni kana gube ka Oromoodha jechuudha warra biraan ka Oromoo jee hin jiru agarte islaamninis ka Oromoodha isaan kiristaanaa keenya gube wallole hin jiru kanarratti hedduu nama gammachiisa hojjetamee jira wanta gandummaa tanaas warra gandummaafis haa ta'u garaafaa ta'u waan garagaraatiif deeme isaan qofarratti xiyyeeffadha arrabaan osoo hin taane chaalenji godhaati deebisuu yaala takka dhiisa takka haala saniin qabsoon Oromoo bal'oodha Oromoo miliyoonaan lafarra hafee jira dhumuuf illee taa'u Oromoon gabrummaa jalatti hafu bilisoomuuf ta'a you like it or not bilisoomuuf ta'a diina gammachiiftanii hamilee itti gootanii akka daranuu if keessaa diddigan agartee oguu isin asirraa artan hin godhina forget it Oromoon bar nama arrabsuun osoo hin taane lubbuu hannuun mo'aa jirti bar du'a warri amma arra du'aa jiru kun du'aati wareegamaati kan falmu jiru malee arrabaanii miti warra shan asirraa haasa'u kana isin Oromootu akkasi qabsaa'u jira Oromoon du'aati lafarraa buqqa'a qalama haati ilmuu duratti ajjeefama gudeedama akkasi falmaa jira bar maal taatan isin Oromoon bilisoomumaaf ta'a jala muri atis du'uu dandeessa anis du'uu danda'a hedduun tokko du'uu danda'a ilaa miliyoona 5 yoo du'ee bilisoomellee Oromoo numa bilisooma kana namni wareegama akkana ni waan ijootti san ifitti himiitii karaa qabsoo keetitti fulleeffadhu malee waan asirraa diddiga warreen hedduu takka annin gadda ifiifuu jiruun qabdu akkamittiin biyyatti galee jiruu hiyya jijjiira hin jettu biyya namaa teessee rakkoo meeqa keessatti ifiifuu barama gudeedamuu asitti namni nama gudeedu kan hundaachi taan arabaa gudeeda taan maallaqarraa fudhatan taan ajjeesanii kararra darban san jalaa if bilisoomsuu warra dadhabeetu Oromoo badhaa girnoof dura dhaabbattee biyya dubartiin du'aa jirtu tana arguu dadhabdee iyyitii bar if bilisoomsuu dadhabdee rakkoo san jalaa if bilisoomsuun akkami asumatti deebitee isaanii wajjin rakkattee yoo dubbatte irraa tolatu warra akkasii sanfaaf namni gurguddaan tokko deebii kan qaanyiidha kanafirraa dhiisaa focus on warra gurguddaa irratti warreen dhaaba siyaasaa garagaraa sirreessuu irratti warra mirga Oromoo irra ajjate kana irraa haasuu irratti ni jira miti miila isaa Oromoo taan jabeessitee yoo karaa tolaatiin didde karaa akkamiin deemna jechuu irratti gama sirra fuulleeffadhaati haasaa warra garaa biddeena guyyaa lama beela oobsuu dadhabee asirraa albamuuf deebii kannuun haafu
Karaa biraatiin immoo artistoota sabboontoota ciccimoo nama gargaaru qabee hojii artii irraa akkanatti taa'u hedduu tokko jira gargaara ni biqilchitaa yoo gargaara baay'ee isaanii siigaleen namuu deemaa bakka itti dhaabu staagneetitti ta'uu jira akka dhaabbatu anilleen akkasumatti jechuu xiqqoo booda isinii galee kanarratti jabaadhaa isin jechuuf hin dhufe kanaaf